Majlisa faashina tahee fi babbareedaa isa tahe Turkii irraa ajajamee fi akkasuma immoo obboleettii teenya Shaamaa Adaabbamu Dodola. In biyyadadhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Majlisa nurraa baddee jirta. Majlisa nu fiduu dhiistee jirta. Namoota hedduu dhagaa fi namoota hedduuti. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa ifaajjanii viidiyoo hojjettanii viidiyoo like share gochuun garaa isin nyaata. Viidiyoo waraabanii gadhiisuun ammoo nallee garaa nyaachuu eegalee baasii xaarii dadhabbii waan hedduu wallahi waan hedduu keessatti walumaa galatti dhaabbata keenyallee kashaashamannee nu beeksisi horreettan akkuma kadaamaa isin beeksisuu danda'a. Akkaataan hojii yookiin ammoo qarshii meeqa warri jettan hundi isaa garaagarummaa qaba. Kaareen tokko qarshii 7,500 irraa 9,000 irraa eegalee hanga qarshii 10,000 wayititti jira jechuudha kaaree. Kana jechuun kiyya mitiraa fi kaareen garaagara hubadhaa sirriitti yeroo hedduu kaareen akkamii mitiriin akkamii asuma namoota yoo shambaan majlisa kan kee laalladhu katorbaan moo 15 tokko guutuu haga arginutti ijaan jedhanii birrifsiisin qaaturan akka kana fakkaata. Tokko qirxii isaa soo hin hambisiin akka ittiin gaddine akka ittiin gaabbine garuu ammoo mitiriin tokko manatti hafee jira. Hubadhaa sirriitti warri meeshaan keessaan geeffamee meeshaa fudhachuu diddan meeshaan garmalee dabalaa jira. Qarshii qabatee yoo taa'e meeshaa san deebifnee gurguruuf murteessinee jirra. Namooti tokko qarshii abbaan manaa irra erganii abbaan manaa ammootu qarshii dafee hin galchuu dhufee meeshaa hin fuudhu. Meeshaa fuudhuu fi rakkoolee hedduu yookiin ammoo ajandaa hedduu waan adda addaa sababeeffata. Sababa adda addaati meeshaa argu malee qarshiin hin galchanii meeshaa argan ammoo bihiin gammadanii lama jaalachuu miti. Qarshiin har'a torbee tokko 15 tokko birriin meeshaa qabee taa'e jechuun hedduu ulfaata. Akkuma baratame ani meeshaa yeroo qabdii fuudhu parsantii xiqqishuu fuudha jechuudha. Amma fakkeenyaaf Arabiyaa majlisii almuuniyamii tokko yoo qarshii 200 fi wayi 300 ka ta'u ta'e ani ka fuudhu birrii 50,000 60,000 silaa walakkaa fuudhee irra bareedaa jechuudha. Kana jechuun birrii dhaabbatichaa saniin hojjetamee kahee birrii dhumarra kan isin cuftanii jechuudha. Kun ammootu kabaja wal ficachiisaa jira. Namootiin hedduun akkasii yaadaan jirtanii ammoo meeshaa farnicharaatitti adeebinu. Meeshaa farnicharaa algaa, doolaaba, tootaalii dirreesingii akkasuma madardara akka qabu jira kitchen kaabineetii meeshaa hedduu kan qabanidha jechuudha. Majlisonni kunniin guutuun abbaa qaban hundi isaanii kun tokko as jira mitiriin jechuudha kan obboleettii xiyyaati. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa almuuniyamiin alaa dhufaa ka biyya keessaa jira. Almuuniyamiin kun qarshiin dhufaa isinii galaa jira miti gara biraatii dhufaa. Birri qabatee meeshaan kun yoo taa'ee jedhe hedduu nama dhagaamaa nama dhukkubsa. Kana waan ta'eef jecha warrootiin boondidii qabdanillee jedhistanii baduu osoo hin tahin yaa hordoftoota fi kabajamtoota kiyya bakka kaa'uu dhabee namni ittiin baay'ee rakkata waan ta'eef meeshaa keessan geeffame taananiin fudhadha. Anuyyuu akka nama hin cinqu hundi keessan hin beektan nama waggaa tokko kaayatee fudhatee jira. Nama ji'a 3 ani yoo xiqqaate ji'a 4 kiraa tokko malee waan takka odoo hin fudhatin nama hundaa kaayaa jechuudha. Haga meeshaan isaa bitamee wal qixxaa'utti. Inumaayyuu bira tartanii dabaltanii fa'aa kaa'attanii kana hunda isin cinqaan jiru. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa yeroo baay'ee walii hubachuun akkuma isinii biyya namaa jiranii warra yaada goruu fi didee birrii hanqatee fi rakkoo garagaraatu isaan mudata jedhee isiniif jecha rakkadhee rakkoo keessa seenee namoota hojiitillee walitti waa jira sababa keessan isinii galaa jira miti. Namoota hojiitiin walitti bu'ee wal dhaburra isinis ammoo anaaf jecha rakkachuu anaafiyyuu osoo hin tahin meeshaa keessaniin jecha rakkachuu qabdan isiniin jedha. Kanaaf akkuma asitti argitan kana almuuniyamiin kun diizaayinii isin filattee asiin durallee baafnee jirra baay'ee bareedaa kan turedha. Diizaayinii isin filattee itti aansuun ammoo hedduu bareedaallee carqiin ammoo akkuma beekamu kafaayidha. Almuuniyamiidha. Almuuniyamiin kafaayii malee hin bareedu hundi keessan nu beeytanii yookiin ammoo biliclicii malee jechuu carqii biliclicii chaayinaa sanirra kafaayii turkii oriijinaala wayya isinin jedha. Waa'ee majlisatitti adeebinu almuuniyamii caalamoo boondidii caalamoo fireemii caalamoo kaarta caalamoo VIP caal waan hedduu jedhaa jirtan rakkattan filannoo dhabdanii kanneen hundarra ammallee filannoon kiyya yoomillee hin jijjiiramu. Maaliif jennaani afdal wa aktar wa ahsan boondidiidha. Isinii galaa jira miti kan rakkoo danda'u kan rooba danda'u kan walirra kaa'uu danda'u kun guyyaa lama akka itti cinqamnee nu kennu nu fi rabbitu beeka. Fireemii, almuuniyamii, VIP, kaartaa, maalii maqaan isaa wayi isinii hime isinii miti ani hojjechiisu yoo maqaa guutuu hin beeku isinin jechuu barbaada. Kanatti aansuun
meeshaa biraati jechuudha. Turkii irraa maqaa kiyya hin dhayin kanaan datti obboleettiin tiyya sarpiraayizii ajaa'iba obboleettii ofiitiif tagoote. Kana jechuun kiyya isiin kan jiraattu Ingiliizidha. Turkii fi Ingilizii jidduu jiraatti. Abbaan manaa isii Ingilizii jiraata, isiin Turkii jiraatti. Deemuudhaaf poroosesii fixattee achumaan du'aa inaa godhaa jettee. Kanaaf inshaallah nullee rabbiin akka nu laaffisu yeroo baay'ee jechuudha. Waan isin itti tolee isin hin dhiifne keessa yeroo hedduun akka obboloonni kiyya biyya alaa deeman biyya namaa deeman hin hawwu. Yoo biyyoota gugurdaa kanarraa meeshaa gugurdaa kana faayidaaf naan hin jedhina. Obboleeyyan kun bakka sarpiraayiz osoo hin beekin godhan hedduu kana gammada baay'ee natti tola. Kanaaf mucattiin nama galee fi viidiyoo fillee nan cinqine. Haa ta'u malee erga sarpiraayizii ta'e filannoo keessanii daqiiqaa muraasa asirratti isinii kaaya. Isin ammoo viidiyoo laayik sheer gochuudhaan maalumaaf viidiyoo laaluun isin jibbisiis. Viidiyoo meeshaa, viidiyoo hojii, viidiyoo dadhabbii, viidiyoo oolmaa, illaa viidiyoo tiktookii wal arrabsan, viidiyoo piraankii malee jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya gara piraankii haa deebinu, gara sobaa haa deebinu, dhugaan hadhooftee kijibni mi'ooftee jirti waan ta'eef jecha akkamitti akka hojjannullee wallaallee yoo viidiyoo gadi hin dhiifne maaliif viidiyoo gadi hin dhiifne jettanii viidiyoo gadhiisuuf ammoo keessattuu magaalaan Shaashamannee ganna rooba yeroon hundi yeroo ati aanjeffattee viidiyoo hin waraaba jettutti hin roobee jedhe dafee aduu baasaa hin gooba. Kanaaf kunoo obboleettiin teenna obboleettii ofii isa kana sarpiraayiz goote teebilii kam akkanaa qaba kan shaamaallee majlisni amma darbellee teebilii kan akkanaa qaba waan bareeddu waan namatti tola qarshii ilaalina qarshii meeqa jettan yoona isin qarshii 360 fi 60